Akkamiin YouTube irraa qarshii argachuu dandeenya? YouTube irraa qarshii argachuuf ulaagaaleen guutuu qabnu maal fa'i? Wantoota YouTube'n keenya hawwataa akka ta'an godhan maal fa'i? Deebisaa viidiyoo keenya irraa keessatti isiniif qopheessineerra. Turtii gaarii. Akkam jirtu hordoftoota chaanaala keenya. Viidiyoo keenya irraa keessatti akkatti YouTube'n qarshiin hojjetamu waliin ilaallaa. Turtii gaarii. YouTube'n pilaatfoormii viidiyoo irratti gadhiisuun hamma viidiyoo ilaalameen kaffaltii itti argatanidha. YouTube'n kaffaltii kana kan kaffalu karaa Google AdSense yoo ta'u, viidiyoo yeroo YouTube irratti mul'atu beeksisoota walakkaa irra galan irraa galiin argama. Kaffaltii kana kan kaffalan dhaabbatoota beeksisni isaanii YouTube irratti akka darbuuf barbaadan irraa yoo ta'u, kaffaltii kanarraa YouTube'n parsantii 45 fudhatee abbaa viidiyoo gadhiiseef immoo parsantii 55 kaffala. Namni tokko yeroo viidiyoo isin gadhiiftan ilaalu akkuma beeksisa viidiyoo irra galuu irratti gargar ta'us tilmaaman naannoo doolaara Ameerikaa $1 hanga $3 isiniif kaffala. Kana jechuun namoonni kun tokko yeroo viidiyoo keessan ilaalan doolaara 10 hanga doolaara 30 isinii kaffalaa jechuudha. Chaanaalli keessan YouTube irratti qarshii argachuuf dursa monetaayiz ta'uu qaba. Ulaagaaleen YouTube irratti monetaayiz ta'uuf dirqama guutuu qabnu tokkoffaan sabskraayiberiin keessan 1000 ol ta'uu qaba. Yeroo dhiyoo as garuu YouTube'n sabskraayiberii 500tti gadi buuseera. Viidiyoon keessan hundi kan waggaa tokko keessatti ilaalame sa'aatii 4,000 guutuu qaba. Kanas gara sa'aatii 3,000tti gadi bu'eera. Inni dhumaa YouTube'n chaanaala keessan osoo monetaayiz hin ta'in dura sirriitti qorata yookiin riiviyuu godha. Dambiin ittiin bulmaataa yookaan koomintii gaayidlaayinii YouTube kabajuu fi kabajuu dhiisuu keessan, hojii nama biraa maxxansuu fi maxxansuu dhiisuu keessan sirriitti qorata. Ulaagaalee kanneen hunda yoo guuttanii fi qorannoo yookaan riiviyuu YouTube'n godhu yoo darbe qofa chaanaalli keessan monetaayiz ta'a. Achi akkaawuntii AdSense banuudhaan kaffaltiin isiniif eegalaa jechuudha. Ulaagaalee amma jenne guutuuf chaanaalli keessan hawwataa ta'uu qaba. Namoonni chaanaala keessan sabskraayib akka godhaniif dursa maqaa chaanaala keessanii salphaa fi gabaabaa akkasumas loogoo bareedaa maqaa chaanaala keessanii waliin deemu hojjechuu qabdu yookaan qabaachuu qabdu. Kan biraa baanaarii chaanaala keessaniif qopheessuun gaariidha. Hanga danda'ame baanaarii salphaa ta'ee chaanaala keessan ibsu namoota hawwachuu danda'u osoo ta'e filatamaadha. Chaanaalli keessan viidiyoo qabiyyee akkamii irratti akka hojjetu diskiripshinii irratti ibsuun barreessuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee tamneelii viidiyoo keessan qopheessuu qabdu. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Namoonni viidiyoo keessan ilaalan dursa tamneelii keessan waan arganiif sirriitti itti dhimmamuu qabdu. Akkamiin akka loogoo baanarii fi tamneelii akka qopheessuu dandeenyu viidiyoo biraan isiniif qopheessa. Viidiyoo keessan YouTube irratti yeroo maxxansitan osoo yeroo wal fakkaataa ta'e gaariidha. Sa'aatiin ta'uu danda'a, guyyaa guyyaan ta'uu danda'a, yookiin immoo torbeen yookiin ji'aanis ta'uu danda'a. Garuu yeroo wal fakkaataatti viidiyoo maxxansuun YouTube irratti viidiyoon keessan akka dafee namoota bira ga'u isiniif godha. Viidiyoon keessan editingii bareedaa fi sagalee qalbii nama qabatuun hojjetamuu qaba. Namoonni viidiyoo keessan ilaalanii akka jaalataniif qulqullina viidiyoo keessaniif dhimmamuu qabdu. Asitti wanti sirriitti beekuu qabdan YouTube'n biizinasii yeroo dhiyoo miti. Yeroo tokko ta'uu danda'a garuu yeroo baay'ee hanga waggaatti deemuu danda'a. Kanaafuu hanga chaanaalli keessan monetaayiz ta'ee galii argamsiisuu jalqabutti akka hojii dabalataatti hojjechuu qabdu. Galii argachuuf hanga waggaa tokkotti turuu waan danda'uuf abdii kutuun barbaachisaa miti. Namoonni Oromoo taatanii YouTube hojjettan osoo afaan Oromootiin hojjettanii nama boonsa. Afaan keenya guddisuun dirqama keenya waan ta'eef. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii fi sheer godhaa. Chaanaala keenya haaraa yoo taatan sabskraayib gochuun nu jajjabeessa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Hanga viidiyoo biraa wal agarrutti horaa bulaa.